Nageenyi haadursu hordoftoota Shabbo miidiyaa kun gabaasa gabaabaa haala wal waraansaa Bahaa Giddugaleessaa Iraan, Ameerikaa, Israa'el, Hamaas, Huutii fi Hizbollaa isa duraan turee fi haala amma jiru gabaabsinee kan isiniif dhiyeessinudha. Saganticha qindeessuun kan isiniif qoodu an Jamaal Xaahiri. Hanga xumuraa sagantaa kanaatti faana bu'aan affeerraa keenya. Israa'elii fi garee hidhattoota Hamaas yookiin ammoo Gaazaa. Hamaas dhaaba siyaasaa fi hidhattoota Filisxeen yoo ta'u bara 2007 irraa eegalee Gaazaa bulchaatii ture. Israa'elii fi Hamaas waggoota hedduuf walitti bu'insa irra turan. Yeroodhaa gara yerootti haleellaawwan akka misaa'ilaa, humna qilleensaa fi waraana xixiqqoon uumamaatii ture. Onkoloolessaa 7 bara 2023 Hamaas haleellaa guddaa Israa'el irratti raawwate. Namoonni hedduunis ni ajjeefaman. Namoonni dhibbaan lakkaa'aman ammoo booji'amanii Gaazatti geeffaman. Tarkaanfiin kun Hamaas waraana guddaa akka kaasu taasiseetii jira. Akkasuma humni Israa'el humna warra Hamaas irratti kiyyoo akka kiyyeessu isa taasise. Mee ammoo waraana kana keessatti maaltu ta'e waan jedhu gabaabsinee isiniif dhiyeessina. Israa'el mootummaa Hamaasii fi humna waraanaa isaa balleessuuf duula waraanaa bal'aa gaggeessuu jalqabe. Magaalonni Gaazaa hedduun isaanii ni miidhaman. Mootummaa fi dhaabbileen idil addunyaa rakkoo namoomaa cimaa wal jalaatii gabaasuu jalqaban. Gareen lamaanuu miidhaa waraanaa jajjaboo walirraan gahaati turan. Hamaas haala Gaazaa gadi dhiisee biyyoota michuu ishee ta'an keessaa mandheeffatee humnoota waraanaa Israa'el waraanutti absaa'uu jalqabe. Haalli amma baatii hagayyaa 2026 jiru immoo kan duraaniitiin akkami waan jedhu immoo ni ilaalla. Mariin mootummaa Ameerikaatiin deeggaramu humnoota Filisxeen bilisummaa biyya isaaniitiif qabsaa'anii fi humnoota finxaalii Israa'el gidduutti bifa dhagahamee hin beekneen adeemsifamuu jalqabe. Humnoonni Gaazaaf qabsaa'an gareen liphee lolaa Hamaas waliigaltee nagaa irratti mari'achuuf fedhii agarsiise. Yoo humnoonni Israa'el Gaazaa keessaa ba'an meeshaa hidhannoo isaa tartiibaan hiikachuuf qophii akka ta'u ibse. Garuu Hamaas Israa'el dura waraana dhaabuu fi humna isaa Gaazaa keessaa baasuu akka qabu akeekkachiisuu irratti argama. Humnoonni Israa'el Hamaas guutumatti meeshaa hiikkachuu akka qaban jechuun cichuu irratti argamu. Waraanni Israa'elii fi Hamaas kan jalqabe onkoloolessaa 2023 irraa kaasee hanga ammaatti guutumatti hin goolabamne. Biyyoota darban keessatti mootummaa Ameerikaa fi biyyoonni giddugaleessaa araara buusuuf yaalii hedduu taasisaa turan. Amma karoora haaraa irratti adeemsi marii boqonnaa haaraa jalqabameetii jira. Hamaas meeshaa hiikkachuu irratti mari'achuuf fedhii agarsiisee jira. Garuu Israa'el humna isaa Gaazaa keessaa akka baasuu fi haleellaa akka dhaabu cimsee gaafataatii jira. Humnoonni mootummaa Israa'el ammoo Hamaas guutumatti meeshaa waraanaa hiikkachuu qabu akka ta'etti akeekkachiisu. Kanaaf mariin eegalame gareewwan lamaan gidduutti haa eegalu malee ammas waliigalteen kun xumura irra hin geenye. Inni lammaffaan Israa'el, Ameerikaa fi Iraan haalota walxaxaa isaan gidduu turee fi hariiroo isaanii ammoo gabaabsinee ilaalla. Ameerikaan Iraan irratti yeroo dheeraaf adabbii dinagdee kaa'atii turte. Iraan ammoo gareewwan akka Hizbollaa fi gareewwan mootummaa Ameerikaa morman deeggaruun yeroo hedduu himatamaatii turte. Bara 2015 waliigalteen niwukilaara mootummaa Iraanii fi biyyoota gurguddoo gidduutti mallattaa'e. Bara 2018 bulchiinsi Doonaald Tiraamp waliigaltee sana keessaa bahee adabbii cimaa biyya Iraan irra kaa'e. Bara 2020 ammoo Ameerikaan Qaasim Suleyman haleellaa xiyyaaraan ajjeeste. Kun ammoo walitti bu'iinsa guddaa uumuuf karaa saaqe. Inni biraa haala bara 2023 hanga 2026 jidduu ture gabaabsinee ilaalla. Walitti bu'iinsi naannoo Bahaa Giddugaleessaa akka hammaachaa dhufeen gareewwan Iraan waliin hidhata qaban kanneen akka Huutii, Hizbollaa fi gareewwan Iraaq keessatti argaman yeroo hedduu humnoota Ameerikaa fi raadariiwwan waraana Ameerikaa irratti haleellaa raawwataatii turan. Ameerikaan ammoo yeroo hedduu deebii waraanaa haaloo baachuu gochaatii turte. Waliigaltee niwukilaara haaromsuuf yaaliin taasifamus bu'aan isaa guddaa hin argamne. Mi'a ammoo haala dhiyeenyaa haa ilaallu. Haala dhiyeenyaa jechuun addatti hanga bara 2026 naannoo amma jiru jechaadha. Hariiroon dippiloomaasii guutuun ammas hin jiru. Adabbiin dinagdee Ameerikaan Iraan irratti keette hedduun isaanii ammas hujuma irratti argama. Biyyoonni lamaan yeroo tokko tokko mari'atanis wal amantaan gidduu isaanii akka malee gadi bu'eetii jira. Waraanni kallattii gidduu isaanii hin jalqabamne garuu walitti bu'iinsi bakka bu'oota adda addaati akkasuma miirri wal dorgommii naannicha keessatti ammas akkuma itti fufeetti jira. Bara 2026 keessa walitti bu'iinsi Israa'elii fi Iraan daran cimaatii dhufe.
Israa'el bakka mootummaa fi waraana Iraan irratti haleellaa raawwachaatii turte. Iraanis misaayilotaa fi diroonii fayyadamuun michoota isheetii fi Ameerikaaf deebii gahaa kennaatii turte. Biyyoonni hedduun sodaa waraanni kun gara biyyoota hedduutti babal'ataa jedhuun yaaddoo jabaa qoodachaatii turan. Ameerikaan deeggarsa waraanaa fi dippiloomaasii Israa'eliif gochuu hanga silaa maqaan isaanii gargar ta'uunuu addunyaa shakkisiisutti itti fufteetii turte. Ameerikaan bara kana keessatti humnoota Israa'el deeggaruu qofa osoo hin taane kallattiin Iraan irratti haleellaa raawwachaa turuu gabaasaaleen bal'aan bahatii turan. Yeroo ammaa immoo mariin araaraa fi dhaabbii waraanaa akka milkaa'uufis hojiin dippiloomaasii taasifamuu irratti argama. Haa ta'u malee ammas Ameerikaa fi Iraan ija shakkii olaanaan wal eeggachaa al tokko marii geggeessaa al tokko haleellaa haloo bahuu walirratti raawwachuu irratti argamu. Addatti ammoo Israa'el erga Ameerikaan Iraan waliin marii jalqabdee gammadoo miti. Ilmaatu araarri kun akka hin buuneef atakaroo gochaatii turte. Yeroo ammas hariiroon Ameerikaa waliin ture akkaan gadi bu'eetee jira. Akka odeessaaleen bahaa jiranitti Ameerikaan caalatti deeggarsa Israa'el waraanaa baha giddu galeessaa ergaa seentee kasaaraa dinagdee meeshaalee waraanaa buufataalee meeshaa waraanaa fi raadaroota waraanaa biyyoota akka Saudi Arabiyaa, Kuwait, Qatar, Omaanii fi michoota ishee biyyoota galfi keessa jiran harka caaluun akka dhabdee qoodamuu irratti argama. Ameerikaan kana jabeessiteetiin haalti. Kuni hojii dippiloomaasii qofaaf akka ta'etti ibsiti. Inni biraa Huutii fi hariiroo Iraan haa ilaallu. Hariiroon garee hidhattoota Huutii fi Iraan inni jalqabaa faayidaa siyaasaati. Iraan sababa humnoota baha giddu galeessaatiin dhiibbaan irratti gaggeeffamuuf garee Huutii akkuma isaa dhiibbaa baha giddu galeessaa jala turee fi jiru waliin hariiroo wal utubuu cimaa qabaachaati ture. Gareen hidhattoota Huutii Yaman akkuma Iraan biyyoota dhiyaa fi baha giddu galeessaan waan miidhamtuuf deeggarsa Iraan argachuun mootummoota Yaman gareewwan Saudi Arabiyaa fi Yuunaayitid Arab Imireet irraa humnoota irratti xiyyeeffatan ofirraa ittisuun deeggarsa mootummaa Iraaniin waan ta'eef akkasuma ilaalcha wal fakkaatan gareewwan kanarratti qaban akka isaan waliin dhaabbatan gochuu danda'eeti jira. Mee deeggarsa waraanaa fi teeknikaa isaa waliin qabatan ammoo gabaabsinee haa ilaallu. Biyyoonni dhiyaa fi Saudi Arabiyaa Iraan Huutiidhaaf meeshaa waraanaa leenjii fi odeeffannoo kenne jechuun waggoota dheeraaf himachaatii turte. Iraan deeggarsa siyaasaa kennu ni amana. Garuu hirmaannaa waraanaa kallattii qabu yeroo hedduu ni morma. Sababa kanaaf biyyoonni lixaa fi baha giddu galeessaa akkuma humnoota Iraan humnoota Huutii irratti sodaa guddaa waan qabaniif waraananii balleessuu barbaadaa turan. Inni biraa diina waliinii. Diinni waliinii maali? Mee diina waliinii Iraanii fi Huutii ammoo haa ilaallu. Iraanii fi Huutii lamaan isaaniiyyuu siyaasa Ameerikaa fi Israa'el bifa wal fakkaataadhaan mormu. Ejjennoo wal fakkaataas qabu. Kanaaf yeroo baay'ee dhimma akka Gaazaa fi garee Hamaas irratti mootummaa Israa'el mormuun waliin dhaabbatu. Walumaa galatti Huutiin Iraan wajjin kan dhaabbatu faayidaa siyaasaa deeggarsa waraanaa fi diina waliinii qabaachuu irraa kan ka'e akka ta'etti ibsama. Huutiin sababa deeggarsa Iraaniif qabuuf yeroo waraanni Iraanii fi daandiiwwan qaxxaamura galaanaa Hormuuz atakaroo keessa seenu daandiiwwan warra lixaa fi michoota ishee galaana diimaa fi mootummaa Israa'el irratti haleellaa raawwataati ture. Dhiyeenyas akkuma atakaroon biroo Ameerikaa fi Iraan gidduutti daandii qaxxaamura galaanaa Hormuuz irratti bifa haaraan deebi'ee yaaddoo uumetti mootummaa Saudii fi geejjiba boba'aa irrattis doorsisa uguraa fi haleellaa ifatti raawwateeti jira. Kunis daldala addunyaa yaaddoo keessa galchee ture. Inni biraa garee hidhattoota Hizbollaa kan Libaanos keessa mandheeffateedha. Hizbollaan garee siyaasaa fi hidhannoo mootummaa Libaanon keessatti bara 1982 keessa yeroo Israa'el kibba Libaanon irratti kan hundeeffamedha. Kaayyoon isaa kibba Libaanos humna Israa'el irraa baasuu, hawaasa Shi'a Libaanos bakka bu'uu, siyaasa Libaanos keessatti hirmaachuu, Iraanii fi gareewwan isaa waliin hojjetan deeggaruu fi biyya isaanii humnoota saamtotaa irraa eeguu akka ta'e waggoota dheeraaf ifatti ibsaatii turan. Hariiroon Iraan waliin qaban ammoo maali? Mee gabaabsinee haa ilaallu. Iraan deeggarsa mallaqaa, leenjii fi siyaasa garee hidhattootaa Hizbollaaf kennaatii turte. Kanaaf Hizbollaan gareewwan Iraan waliin hidhata cimaa qaban keessaa isa guddaa akka ta'etti ibsama. Isaanis ifatti ibsu. Waraanaa Israa'elii fi garee Hamaas kan Gaazaa baraaruuf qabsaa'uu booda Hizbollaa fi Israa'el gidduutti walitti bu'iinsi cimaan mudateeti ture. Hooggantoonni fi loltoonni Hizbollaa hedduun haleellaa Israa'eliin ajjeefamanii turan. Bu'uuraalee waraanaa fi meeshaalee isaanii hedduunis sababa kanaaf miidhamanii turan. Bara 2025 fi 2026 keessa mootummaa Libaanosii fi qaamoleen idil addunyaa walitti bu'iinsi bal'aan akka hin uumamneef dhiibbaa gochaati turan. Haa ta'u malee Hizbollaan ammallee garee hidhannoo fi humna siyaasaa cimaa Libaanos keessatti argatu ta'ee itti fufeetii jira. Loltoota kuma hedduu, rookkettootaa fi meeshaalee waraanaa hedduu qaba.
akkasuma baay'ee sodaatama. Garuu waraana yeroo dhiyoo keessatti humnoonni isaa fi hooggantoonni isaa miidhaa guddaa keessummeessee jira. Garuu waraana yeroo dhiyoo asii keessatti humni isaa fi hooggantoonni isaa miidhaa cimaa keessummeessee jira. Yeroo ammaa humni Hizbollaa fi Israa'el gidduutti walitti bu'iinsi hamma duraan caalaa hir'atee jira. Haa ta'u malee haleellaa xixiqqoo fi warra rukutuun daangaa Libaanos keessatti ammas darbee ni mul'ata. Walumaa kanatti haalli baha giddu galeessaa kana dura yaaddoo uumus yeroo ammaa dhiibbaawwan marii nagaa bal'inaan geggeeffamaa jira. Ameerikaan torbee darbee dursa dippiloomaasiif jecha waraana dhaabee gara mariitti dhufuuf murteessee jettu miidiyaaleen Ameerikaa kanneen akka New York Times dabalatee Ameerikaan mariidhaaf jaalattee osoo hin taane meeshaa waraanaa baay'ee waraana kana irratti dhabdeef haara galfiidhaaf waraana kana dhaabde jechuun gabaasaati turan. Sana booda pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp humnoonni Israa'el Gaazaa keessaa akka ba'anii fi gareen hidhattoota Hamaas hidhannoo isaanii akka hiikkatan murtii irra geenye jechuun waliigalticha dhaadhessaa jira. Haa ta'u malee hidhattoonni Hamaas hanga humnoonni Israa'el Gaazaa keessaa ba'anitti hin hiikkannu jechuu irratti argamu. Gareen Israa'elis dursanii Hamaasiin hiikkachiisuu barbaadu. Sababa kanaaf gareeleen kunniin ija shakkiitiin waan wal ilaalaa jiraniif ammas murtee dhumaa irra hin geenye. Gaazaa keessatti ammas waraanni guutumatti hin dhaabbanne. Israa'elii fi Hamaas marii keessa jiran. Ameerikaa fi Iraan gidduutti walitti bu'iinsi ture ammas yaaddessaadha. Yeroo tokko mariin nagaa taasifamus gidduutti haleellaa haloo baannaa dabaree waa walirratti raawwachaa jiraniif muddamni Ameerikaa fi Iraan ammas akkuma itti fufeetti jira. Walumaa galatti baha giddu galeessaa keessatti rakkoo waraanaa guutumatti hin xumuramne. Garuu biyyoonni hedduu fi dhaabbileen addunyaa waraanni kun akka dhaabbatuuf marii fi araara cimsanii hojjechuu irratti argamu. Haa ta'u malee waliigalteen yeroo dheeraa ammayyuu hawwii malee galma barbaadamu hin qaqqabne. Egaa hordoftoota Shabbo miidiyaa gabaasni gabaabaan haala baha giddu galeessaa irratti qindeeffanne kanumaan goolabama. Maddoota irraa walitti ciruun kan isiniif dhiyeessaa ture an Jamaal Taahiri. Qophiin Shabbo miidiyaa biroo itti fufuu yeroo gaarii qabaadhaa nagaatti.